جنة كيس ولا ربنا هاتاسس نما قويا قيامة جنة كيس ولا ربنا هاتاسس أبو نما قويا قيامة جنة كيس ولا ربنا هاتاسس أما جلول لكيرو أبو تنين أرلي ملتا آخرت اللي ملتا إسم أرلي درتا آخرت اللي درتا أبو تسن إسم تسن تقافسني تربي سنين هاجر تسمى قافسن تتني ربي سنين هاجر تسمى قافسن تتني ربي سنين هاجر ونما جنة كيس ولا ربنا هاتاسس عارف تفسير ريف وكريسا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون والرجنة غرين غريرة غرغلة والغافة والرسن كيس ربنا هاول والرسن كيس ربنا هاول واللي أجل ور أجل جرو نما جنة كيستي ولدت غرغلة هاسه ربنا هاول يتنازعون كجنسا أبو أفاني والبوتة غم جرا كجنسا يتنازعون أفاني والبوتة كجنسا أبو غندسني ربنا هاول أبو غندسني ربنا هاول أما جلو لي منكي تتي ولي قبمني منكي أبوتني منكي جنة هاتو منكي جنة هاتو منكي جنة هاتو يودو غمان ممان ربي يودو غمان ممان بوف يودو غمان إيمان ربي نكي سجرات صدا ربي نكي سجرات ممان بوف منكي جنة هاتو سيرو منكي جنة هاتو كل ورا يادني جيبي كل ورا كنت لله أبو جنة تتي ولا أقر مرتو والبرانتين وبرا والبرادين يوكا آما جلو ليتنا دردين يوكا أنا تدردين يوكا كيرتنا دردين أبو نما جنة كيسا ولرقن ربنا هذا أبو جنة كيسا ولرقن ربنا هذا كلمة ينرقن إسين هلوا جرماني دوتسن كلمة ينرقن هلوا سنبو إدو يادي إلما اللي أمة أجايباتي بيتن إسين يادني تيميتيسان إسين وامني إسين الرعوان بربادن ميديا إساني قد فتشونا ما بربادو جد yeroo baay'ee waan akkana kana eeggachuu qabdan isin isa kanaaf jecha mee guyyaan nama harreedda isinii baati shiroo be jechaan isiniin jedhe kana qabadha namoonni hedduun miidiyaa isaanii qofa ittiin isin barsiifatanii miidiyaa ofii isaniin beekamtii guddifachuu miidiyaatiif jecha nama isin irratti wanni jedhu jira dubartii takka takka amma isin isinitti heeruma isin jaaladhe soba hundi isa anatu beeka waa'ee miidiyaa kana jechuu mee arguudhaaf teessanii guyyaan keessan dhufee jira gaafa guyyaa 18 naan jetta yoo dogoggoruu baadhe kaleessa kalkala galatooma warri sheerii godhaa jirtan ammallee akka waan mallaqa kennitanii isaan bira dhaabattaniitti itti ilaallaa jechuudha ulfaadha namni arge keerii barbaadu dhufee itti goraa ka keeriin barbaanne keeriin inuma miliitii bisilumaayyuu akkanuma jira shari'aan rabbiillee abbaa keeriin ittuma dhufti kaan jaluma miliiti abbaan rabbi milkeesse dhufeetuma sheeka kana gammachiisa abbaan riqiin isa jala miliite jaluma miliiti an akkasitti niyyadha bar sheeka nama akka keessanii kana yoo waa kenne akka waan dunyaan tiyyatu dhibba taatee naa galtuutti itti gammada maaliif isin tokko nama diinaa rabbii qabu nama quraana keessatti idmee isaa guutuu quraana rabbii barachaa ture har'as ammoo isin kaddamuu qaba jechuudha ummanni kun waan danda'een isin bira dhaabbachuu qaba rabbiin fuudhee waan nu barsiise isa kanaaf jecha namoonni kaleessa sheeroobee jechaa turtan kanaaf dubartoonni teen ammoo har'arraa kaaftanii mastanqaqa sheeroobeetti na heerumsiisaa sheeroobeetti na gurguraa gonkuma amma boodan fayyadamina waan akkasii gonkuma sheeroobee yoo jaalatte tikitiko ittiin guddifachuudhaaf miti har'a kunoo hin qabda mallaqa kiisii qabda dalagachaa jirta mana arabaa shamarran teenna isin beeyna hundi keessan jechuu ta biyya faranjii jirtus ta biyya arabaa keessa jirtus hundumti keessanuyyuu isin beeynaa jechuudha namoota hundaayyuu hunduma keessan isin beeyna kanaaf jecha ajandaa akkasii dhiisaa sheeroo beekamtanii miidiyaa ittiin guddifachuu dhiisaati guyyaa har'a isaan rakkina keessa jiran fuudhaaf qophaa'anii jiran waan dandeessanirraa fedha keessaniin jaalalaan akka isaan bira dhaabattan ana obbolummaa tokkotti waamicha isinii godha jechuudha dirqaman qabdan fedha keessaniin kanaaf jecha hundi keessanuyyuu warra jala jirtan sheerii gootanii jirtanii galatooma ulfaadha taaptaabillee addaan nu jalaan kutina sanirraan ammoo sheekni kenna waan isaan jedhan dhageeffannaa sheek akkaataa sargii keessanii haala adeemsaa hawaasa kanaaf ibsa godha namoonni akkaawuntii barbaadan ammoo akkaawuntii isaanii maxxansuu hin dandeenyaa gammaatitti namni akkaawuntii barbaadu hin jiru yaani nama takbaariidhaan waa godhu barbaanna waan ta'eef sheeka nama shan kudhan irratti sheer godha oromoo isinii galaami nama kudhan irratti sheer godha namto isii kanaaf jecha sheeroobee mee akkaataa sargii keessaniitii fi haala jireenya biyya keessaa hin beekamu wanni marti qaaliidha kana wanni wal dura dhaabbannus wanni wal jennuus hin jiru jechuudha isa kanaaf mee isin akkaataa guyyaa sargii keessaniitii fi waan ammatti isin barbaachisu yoomitti qarqaarsa akka isin barbaachisu akkaawuntii nu barreessi akkaawuntii isinii barreessaa namni niyyaa qabdan kana amma propagaandaa ajandaa ittiin oofuuf ni tokkoleessa kiyya niyyatte bilbila
bilbila sheeroo beellee barbaaddan isinii maxxansina bilbiltee kunoo sheeroo be'an ebalu rabbi kiyyaaf jecha si qarqaare kunoo du'aayinaa godhu guyyaan cidhaa guyya masilaa nama qarqaaranii beekamaadha ammoo yoo qabaatte namaa waa goota abbaan rabbi dunyaatti kennu karakkataa isaayyuu rabbii naa qarqaaru du'aayima godhaafi sheeroo beedhaaf sheerima godhaafi taaftaaf godhaafi namni ammoo waa rabbi isinit dhiise doolaara takka hin tuffatina doolaara takka akkuma isiniin jedhe iskaarbii matatti maratansa yoo kabitachuu ni danda'an taate hin tuffatina kaleessa galgala mubaarak musammaa dhufe mubaarak isinii dawwalee sheeka mubaarak musammaa dhageettani sheeroo bee dawwal shee mubaarak kaleessa dhufe niyyatee sheeroo beedhaaf jedhee mubaarak musammaa abbaa miskiina niyyaa guutee deeme jechuudha san niyyaa isaa isatu guuttata isaan waliin bilbila argate kunoo naa dawwale jechaa jiran namni rabbiin milkeessuu barbaadu ilmi abbaan eebbise ka rabbi eebbise ka riskiin na jalan tarre jedhe sheeroo beedhaaf dirqamaa osoo hin taane jaalattee gootaa jechuudha ana ahmad wayitas taa'ee sheeroo beeku asi gaafadhu dirqamaa sheeroo bee bira dhaabachuu qabdaa miti akka oromootitti illee si waamaan jiru oromoo taatee sheeroo bee yoo beeyte yoo jaalala isaa qabaatte dubartiin teenna biyya arabaa keessa jirtan ta mana madaamii jirtu ta ameerikaa jirtu namni sheeka kana beeytan kuma isiniin jedhe doolaara takkan tuffatina isaan biratti bu'aa qabdi akkaawontii honnuukaa yoo jettan isinii kenne bilbila isaaniillee isinii kenne akkasitti akka isaan bira dhaabattan waamicha obbolummaa isinii godha anis waan niyyadhe isaanin beekanii yeroo dhiyootti isaan biran geetti galcheellee jira kanaaf jecha jarana gizee makaan namatti fayyadamuudhaaf waliin jaalannu kanaaf sheeroo been akkasii meeshee ka carraa isinii kenne dubbadha Ahmad Julullee baay'ee haasoftee rabbi jazaa isinii haa deebi'u ammaaf wanana naasa'uu waajabdullee miti haa ta'uu Abdallah ibn Mubaarak kaana aaliman jedhan aalima guddaa wamaa dhaalika san waliinuu baraa abboo innin kun aalima ta'uu waliini aalima qarqaara jedhan mukure aalima qarqaara waan dalagu kana mara aalima dalaga jedhan xaalibaa abbootiin qarqaara xaalibaa dalaga abbootiin waan dalagu kana mara maaliif xaalibni abbootiin kitaaba isaa irraan ka'inja aalimni kitaaba isaa irraan ka'inja kanaaf ana bichaa miti abbootiin xaalibni barata jiru aalimni barsiisaa jiru ana bichaa miti baraa jiruun duniyaa tunu aaliman bareedde baraa jiruun duniyaa tunu abboo xaalibaan bareedde wallaahi billaahi xaalibaan bareedde jiruun xaalibaan bareeddi aaliman bareeddi osoo aalimni jiraachuu baatee silaa nuti akka bahaa himaati akka horiitti silaa marga eenna omata akkam beeyin osoo aalimni jiraachuu baatee masjidnuun ijaaramu wallaahi fitnaan martii abbootiin kadhaa isaaniitiin nurraa deebiti halkan illee kitaaba laallata bulanii guyyallee gadi ba'anii xaaliba ofii barsiifatan kanaaf jecha ani awwaluma jedhee bara abbootiin nama sabaa quuqamullee ni jaaladha nama diinillee ni jaaladha nama diin kanaaf quuqamullee ni jaaladhaani diin kanarraa osoo kiyyaa ol ka'uun barbaadu har'an tana adda jiru kanaa miti osoo fuudhellee diin kanarraa adda bahuun barbaadu wallahi osoo fuudhellee abbootiin har'a fuudhee silaa bor karaasisaan nama diinillee ni jaaladha xaaliba diinillee ni jaaladha maaliif jennaan diin kun akkanatti hin dhufu mee gaafadha aalima gurguddaa gaafadha akkamitti fiddan jedhanii bara abbootiin nama korraasiin barateetiniin kinnoo aarri korraasii ija isaan balleessitetu jira bara halkan abbootiin kinnootiin rafaa hin bulanii bara nama abbootiin aalimaa keessaa osoo fuudhin ganda akiraa kagaletu jira bara ama jululle nama osoo fuudhin daraa akiraa taretu jira maali jennaani kitaaba kana barreessaa bulan kitaaba isaan barreessan nuti dubbisaa jirra dubbisuu yoo dadhabe gariin abboo kinnoo namni gariin kinnootiin xaalimni gariin maalitti jirti beeytanii karaa kitaaba kana karaateetiniin yaanni sammuu seenee bara abbootiin akkamitti seene beeyta ama julullee aboo agayoom as taa'eetiniin baradha ijoolleen hiriyaa kiyyaa abbootiin na biraa naggaadateetiniin na biraa fooqii ijaarte na biraa jaartii fuute je'eetiin yaanni itti bu'aa bara abbootiin akka yaanni nama sanitti hin boona isin ammoo yaa warra nama bira dhaabattanii yoo xaaliba bira dhaabattanii yoo sheeka bira dhaabattanii yoo ulamaa'ii bira dhaabattanii yoo rabbi isin bira haa dhaabatu abboo rabbi isin bira haa dhaabatu abboo rabbi isin bira haa dhaabatu nabillee salawaatullaahi wa salaamu rabbi alayhi waan jedhu abbootiin namni ta'e ajaa obboleessa isaa keessatti namni ta'e rabbiin ajaa isaa keessatti ta'a jaa nabi alayhi salaatu wasalaam
namni cinqaa takka abbootiin hin gabricharraa deemsise jiru duniyaatitti abboon affasallahu kurbatan min kurabi yawmil qiyaama rabbi cinqaa guyyaa qiyaamaa keessa isa baasa jeena salawaatullaahi wa salaamu rabbi alayhi sadaqaanati sadaqennattu tun guyyaa qiyaamaa jee nabi abboo fi zilli sadaqati namni martu gaaddisa sadaqaa isaa jala ta'a jee nabi alayhi salaatu wassalaam ammallee maal jedhan beeytaa abbootiniin ammallee maal jedhan beeytaatiniin abboo sadaqaan tun jee nabiin alayhi salaatu wassalaam abbootiniin fitnaa sitti dhuftu balaa sitti dhuftu sirraa dhaamsiti jedhan akkuma abbootiin kennoo bishaan ibidda dhaamsutti jaabar nabi alayhi salaatu wassalaam kanaaf obboloowwan kenna namtichi wayita du'ullee sakraan aygeettu jedhan wayita sakraan du'aa aygeettu numa maraa nutti dhuftii miiganaadha martuu wara faate teennaa barabbo sheekaroo beetti isaanitti fuudhuuf iyyataniimi an akka kiyyatti waraqaa qoodeemi an akka kiyyatti nama maraa waraqaa qoodeemi yookaan waraqaan rabbii yoonatti bahun mala yookaan waraqaan rabbii yoonatti bahun mala numara umrii rabbiin waa ka'u akkanatti teennaa malee abbootiin akkanatti teennaa malee abboo yookaan waraqaan rabbiitu abbootiin qoodamee jira yookaan waraqaan rabbiitu qoodamee jira sa'aatiin illee keessaa nu baafatte guyyaan illee guyyaa mannu kenna daqiiqaan illee daqiiqan nu kenniti sokondiin illee sokondiin nu kenna hedduu namaatu abbootiin yoona rabbiin kenna innahu huwa daaka waabka garii manaa abboo ilil godhee garii manaa boochisaa barrabbi jee abboo manni garii yoona taaziyaa ta'aa jira namarra manni garii yoona taaziyaa ta'aa jira manni gariin ililii qaba abbootiidha jedha abbootiin eebba jedha manni gariin janaa'iza namaa irra taa'aa jira aboo gaaf tokko irra taa'anii yookaan halkan tanaasiin gadi haftaan beeytu akkati duutullee